Ashamaa harka fuunee jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota daawwattoota kiyya warroonni taatan hundi keessanuu jechuudha. Nama tokko waa jechuudhaan duratti rakkina nama sanii beekuun dirqamaa jechuudha. Mijattiin tun maal taate mee maal jetti oolmaan haa dhageeffannu. Gabaasitan waa isin jechuu barbaada. Viidiyoo kee kana immoo borullee du'uun beeku, jiraadhullee beeku, waan na mudatuun beeku waan ta'eef isin koppiliink sheer na godha viidiyoo kana jechuudha. Sababni isaa viidiyoo tokko har'a shaanxaa baadhee hojjedheetan daqiiqaa 5 keessatti shaanxaa sunis anis dhabameen. Anis kunoo gubadhee shaanxaa sunis uffata keessa jirtu wajjin hin gubate. Waaqayyoon guyyaa takkaaf daqiiqaa takkaaf bakka jirtuuf hin beektu. Ani gammachuu yookiin gaddan natti dhagahame. Sababni isaa ibidda natti qabatee uniformiin gara tokkoo narraa gubatee harki gara tokkoo uniformiitti ibidda natti qabatee har'a kanaan ibidda keessaa oole. Ibidda waan isin hin jedhu naafxaa jerkaanii guutuu daa'imni arabaa utuu bira taa'ee taphadhu kibriitii itti lokkose. Makiinaa kanaan makiinaa 7tu na marsee jira. Makiinaa sanaan baasa jeetan gaazii beenzila guutuu qabadhee kaadhe. Gaazii sana immoo kafana natti qabatee uniformii konkootiif harka kankoo akkuma jirutti narraa gube. Akka ijoollee harmatti na qabatee matatti na qabatee rifeensatti na qabatee akka hin jirre nuti maaramiin na bira jirti. Isin na eegee isin na tiksi. Akka keessan kanaa miti ani waaqan qaba. Maaf ooltee yoo jette uumaa miti. Rakkoon qabu. Anagaa waaqayyoon na jaalataa onneen too qulqulluudha. Dabalataan immoo wanti isin jechuu barbaadu gaafa dhan gammachuu wal makee gaddaan miidhamee imimmaan koo lolaasu amma harki kanaan akkanattan jira kunoo agartanii hospitaala deematan dhufee kun narra hin jiru kunuuti kun akkana jira akkanatti naan gubatee ciraachi gara kanaan narra hin jiru. Viidiyoo kana sheer naa godhaa hoonan du'ellee hin beeku. Innaa yeroo baay'ee yoona an laayivii seenus yoona ani tiiktookii hojjedhus komentii baay'ee mucaa kana wal fakkaatu naa barreessitani. Mucaan kun egaa mataasaa jiruu mataasaa qabaachuu danda'a, haadha manaa qabaachuu danda'a, ani hin beeku. Nuti ka asirratti taphannu qaldii yookiin baacoo innis akka hojii isaa itti guddatu anis akkan qaldii uummanni akka sammuun bashannanuuf akka isin sammuun bashannantaniif kan nuti anaan dura taphataa oolle. Amma immoo inni gahee mataasaa qaba. Haadha warraa qaba. Anis kunooti abbaa warraa kiyya kana kan qalabatee natti godhate kuno nan qabaani. Wanta baacoo kana yeroo hundaa yeroo nan rakkadhee Oromootti bo'us jaalalatti qabee isarraas qabee jettanii warra niyeelatti komentii uftanii barreessitanii ani tiijiin ilma miidiyaa irraa qabamee isaaf bo'uu dhisiti abbaa warraa kiyya kan kannaan akka himteef bo'uu hin beeku kan jaalalli qabee hin beeku dhugaa isinitti dhibba kunooti maaramii misikiriitiya maaramii qabadhee talas ni kagadhaan eenyumarraa jaalalli nan qabuun dhiira tokkoofis bo'uu hin beeku garuu dhugaan na boochifti yeroo hundaa dhugaaf nan bu'a dhugaaf nan jilbeeffadha ani baacoodhaaf waan jedhu malee nama akkasiitti miti bilginna akkasii qabu miti dabalataan tokko sitti himaa nama tokko wajjin taphannaa dhugaadha wal kabajnaa wal jaalannaa akkuma isin agartan lafattis walii geenya garuu waan akkanatti namni eessaa buudhu sitti fakkaatina hundi keessanuu warri xilaachaa natti bittanis warri xilaatummaa natti qabattanis warri sababa isaatiin naan loltanis warri sababa isaatiin naan cittanis warri sababa isaatiin na bulooktanis hundi keessanuu har'a dhagaa. Kanaafuu ani imma kana keessa hin jiru. Imma kana keessaa na baasa. Immi kun imma hojii gamtaa isaati. Anis imma hojii koo gamtaa kootan qaba. Innis wanta naan dura wajjin taphannee wanta naan dura wajjin waan barbaanne taaneef waan jaalalummaa waan hiriyummaa isinuma bashannansiisuuf waan miidiyaa guddina sammuu guddina hojii mina hin beektan isinuma of course akka isin beektan abdiin qaba. Kanaafuu warroonni rakkoo koo gaafan ani gadi bahee haadha koo yaadee waan tokko miidhamee miidhaa koo samma nama daamii koo kana keessatti miidhamee ani imimmaan ganna naqee boo waa'ee kana kan neelatti barreessitan of eeggannoo cimaa godha. Waa'ee akkasii keessa hin jiru ani. Namni takka yoo nan laayivii seenee waan ta'e mummu'ames yoo rakkoon tokko narra ga'es isaaf akkana taate akkanaan hin jenne abbaa warraa kiyya isa kana inni gabbara maatii kootti cabsaa jiru inni dadhabbii koo na gargaaraa jiru inni mana koo na ijaaraa jiru inni bakka dadhabetti na guutaa jiru inni na wajjin abshir jabaadhu naan jee galgala ganama na wajjin dhaabatu natti hin jijjiiramne natti hin qayyaramne ganama rabbii kennaa saanaa kenna isa kanaadha. Ka isin irratti barreessitan kan ammoo abbaa olkaa abbaa qaba waan ta'eef abbatti deebisaa isin jechuun barbaada. Of eeggaa ijoollee Oromoo ani dubbannaan marziidha tijiin arrabsitee viidiyoo koo anis arrabsuu wallaalu ani
takkaan keessan isin arrabsuu wallaalu sababni isaa viidiyoo koo nama guddaa laala nama kabajaman laala najala nama guddaa jira arraba badaa gaafan dubbadhe akkuma waan angaarii hojjedhu san nama guddaa sun na xiqqeessuu danda'a kanaafuu of eeggannoo godha warri mucaa kan najalatti barreessan of eegaa mucoota na fakkeenya wanti godheef nama baay'ee na barreessita waan ta'eef of eegaa isiniin ja'a of eegaa of kabajaati jiraadhaani akka keessan qafoo miti akka keessan sammuu baadoo miti akka keessan sammuu bilooniin hikkatee miti ani tiijii sammuu qaba ani tiijiin ufitti amantummaan qaba ani tiijiin akka kolfeeta badhu kanaa miti waan kiristoos waan maaramii cinqii giiftiin tiya madaanii alamiin na oolcheef warri qaaman na uftanii na gaafattanis warri bilbiltanii nagaa bira dhaabbatanii naaf kadhattanii gala waaqayyo galannaa gokaan rabbisi oolchinaan gettan hedduun isin galatoomsadha warroonni akkanaa kun immoo aqaamanna samasiitti barreessaa rakkoo isaas gaafadhaa mana kootii dhuftanii waa'ee akkanaan barreessina akka obbolummaa itti wal jaalan namcaa kanaan waa'ee biraa walirraa qabaannee miti nuti kanaafuu dhaabaan isiniin jedha dhugaa rabbii baay'ee namiidhaa jirtanii dhaabaa. Akkuma dhaggeeffattan kaa yaada isii dhaggeeffattanii jirtanii waan isin irra geette dammoo argitanii harki na gubatee jettee jirti shaanxaa kana yaani viidiyoo kan eega dalagdeen booda natti fakkaata. Saniifuu ilmi namaa maaliif yeroo hundaa gammadee yookaan immoo kolfee wanni inni jiraachuuf yaadaan waxalamee yookaan immoo jireenya isaa dheessuu waan hin barbaanneef wantoota tokko dagachuu fa'a barbaadeetiniin waan akkanaa dalagaa jechuudha. Saniifuu namni dammoo asirratti nama laaluu akka waan sitti tolee akka waan barbaadde hojjetuuf waan akkanaa dalagdu itti fakkaataa jechuudha. Akkuma argitan mucattiin tun kunoo beenzila daa'imni bobeessitee jettee harkiisii kun akkuma agartan gubatee jira rabbi baga si baasee jedhaan asumaan jechuudha. Wanti nama eegu rabbi malee namaa miti jechuudha. Garuu namni immoo waanuma argitan barreessitanii nama hin madeessina jechuudha. Isiniif akkanumaan asirratti hinaaffamaaf yookaan immoo aariidhaan maaliif akka nama saniin taanee jettaniitiniin koomantii barreessitan malee nama san ta'uu hin dandeettanii jechuudha. Yookaan immoo ilaalcha keessan san qabattanii ol ba'uu waan hin dandeenyeef koomantiidhaan waan hin taane namaan jettanii jechuudha. Warroonni koomantiidhaan nama waa barreessitan osoo of qusattanii bareeda maaliif yoo dandeessan akka nama ol baatanii waan barbaadan hojjetu mirgeessanii jechuudha. Garuu mucattiin tun dhugaa hedduu takka natti toltillee garuu hedduu garaana nyaatte jechuudha. Maaliif biyya hambaa keessatti dhugaa namni wal mufachiisuu danda'a. Miidiyaa kanarratti waa hedduu waliin jechuu danda'a. Garuu duuti isaa kam dhufte akka nama fuutu hin beekamne jechuudha. Saniifuu osoo yaadatiin osoo yookaan immoo itti wannaan jedhin mucattiin tun kun akkuma agartan harkisii gubatee jira jechuudha. Baga rabbiin isii baase garuu kana caaltu rabbi ittiin fidinii jechuudha. Saniifuu walitti dallanuu walitti aaruu osoo dhiisnee koomantii hin taane walitti barreessinee wal madeessuu osoo dhiisne jechuudha. Nama hin arrabsine namaan waa hin jenne isiin waa'ee ma'uufii kana haasaa jirti waa'ee ma'uufii kana namaaf sheer godhaa jirti jechuudha. Saniifuu waan nama osoo fiddeetiin hin kasheer gootu taate waan namaa fiddee osoo ka haasoftu taate silaa eegizee san waan hin taane jedhanii ni arrabsuu danda'anii jechuudha. Garuu isiin immoo waan ofii kana haasofte jechuudha. Waan akkas ta'eef jechuudha. Ijoolleen waan hin taane nama madeessaa jirtan yookaan waan hin taane nama hin jettan jechuudha. Xiqqoof qusadhaa mucaa waliin haasofattee waliin taphatti waliin waan tokko jedhanii miidiyaa irratti jechuudha malee waan tokko akka isiin irraa hin qabnellee himtee jirti. Garuu gaafiiwwan akkanaa yookaan jechoonni akkanaa akka isii aarsuu yookaan akka isii madeessaa jiru himattee jirti jechuudha. Saniifuu waan kanarraa qusadhaa isinin jedhaanillee gara kiyyaan jechuudha. Saniifuu tigistii baga rabbiin si baasee dhugaa jechuudha. Namni akkaataa itti bahu malee akkaataa itti galu hin beeku jechuudha. Maaliif biyya ormaa dhaquun nama dhibuu beeytanii galuun immoo baay'ee tokko nama dhibaa. Haadha kee yaaddaa ilmoo kee qabaattu yaaddaa obboleeyyan kee yaaddaa firootan hatta hafee jechuu qa'ee kee hin yaaddaa jechuudha. Wanti biraa hafee jechuudha. Saniifuu yaaddoo gargaraa dhufeetiin si aarsuu danda'a. Yaaddoon gargaraa dhufeetiin sammuu kee si jeequu danda'a. Namni immoo dhufee waan
wanta biraa sii dabalu hagam akka nama aarsu ka hundi keessanuu ni beektanii hundi keessanuu haala keessa jirtan hin beektanii jechuudha maaliif akkaataan biyya ormaa itti nama qabatee nama jiraachisaa jiru akkam akka ta'e ka ani isiniif hin ibsu isinuu hin beektanii haa ta'u malee jechuudha hundi kennaa osoo of qusannee haasaa yookaan immoo jechoota hin taane namaan jechuu kana osoo qusannee wal madeessuu baannee sirriitti gaariidha jechuudha garuu warri walii barreessulee koomantii warruma biyya arabaa keessa jiru jechuudha malee warra biyyaati miti amma koomantii kana namaa barreessu jechuudha warruma biyya arabaa kana keessa jirutu wal madeessa nama biyya arabaa kana keessa jirutu waallee waliin jedha jechuudha osoo waa wallee waliin jechuu xiqqoo wal qusanne waliif qusanne bareeda jechuudha maaliif wal beeynaa jechuudha akkaataa itti jireenya kennaa nu hundinuu hin beeynaa haala kamiin akka nu biyya ambaa keessa jirru sa'aatii kamtu nutti tola sa'aan kamtu nutti hin tolle maal gochaa akka oollu wal beeyna saniifu jechoota hama kanarraa nama madeessu yookaan nama aarsurraa osoo of qusannee bareeda maaliif nuti walii yaaduu qaba malee sila nama biraatii miti kanu yaaduu qabu garuu nu walii yaaduu eega hin dandeenye dammoo namni biraa kararraa dhufee nu yaaduu hin danda'u jechuudha saniifuu nutu wal bira dhaabatuu danda'a nutu wal gargaaruu qaba nutu silaa wal deeggaree bakka kana wal baasuu qabna namni tokko waan gaarii dalagee waan badaa dalagee kabadaa dalagee illee gorsine kan waan gaarii dalagullee jajjabeessine silaa bakka kana biyya ambaa kana keessa ka silaa galuu qabnu nuhi garuu immoo nuhu wal kuffisaa wal harkisaa kaan gada harkisaa waan jirruuf nuufillee dabartee biyya ambaa keessaa bahaa hin jirru jechuudha adadumaanuu kunuutti dabalamaa jira kun ba'uu isaatiin ka biyya jiruutti dabalamaa jira jechuudha saniifuu yaada kenna osoo tolchine bareeda isinin jedha asumaan ganni rabbiin si haa fayyisu tigistii xiyya siin jedha anillee asumaan nagaa isinitti dhaammadha isinin jedha haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti like share subscribe naa gochuu keessan hin dagatina mucattii tanaafillee du'aa godhaaf rabbiin isii haa fayyisu dhugaa fayyaan faayaa akkuma jedhanii wanti fayyaa caalu iman jirre addunyaa kanarraa jechuudha fayyaan waa hunda caalaa jechuudha akka dubbannee haasofnee kolfinee jennu yoo fayyaan tun jiraatte malee yoo isin hin jiraanne waa takka gochuullee hin dandeenyu waa takka hojjechuullee hin dandeenyu saniifuu fayyaan faayaa boo'icha isii